Gaafa maakinii fi ibsishaan surprise wal godhan bakka wannuma hin jirre natti mul'ate beekte wannumti hin jirre wayi gaafa immoo isin gaafa ramadaanni dhufe jaartii ta'e wajjin kuno shambalaq gettanii kuno xinnumaa zala wannoon azala kaawwattanii gara masgiidaa faa gaafa yaatan gaafa konkolaataa faa wal maddii yaatan kunoo gaafa san abbaan koo badee waan isin nagootanii gaafa isin hawwishaa wajjiniin fikir gettanii konkolaataa faa teessisatanii kunoo gaafiif deebii faa gaaf tokko tokko nagubuu gaafa jettan gaafiif deebii ol gaafattan soddayita teessaniitu namoo biraa fakkaattanii jaalalluma kunoo addisii fakkaattanii dhugaa rabbiiti bar jaalala isin nu barsiiftanii yaaki ya biyan jam tiada jaarsa kee waliin akkasi fatan jenneere waliin aarii san nuro Ethiopia taate malee tiijisha oko aarii san baatamu baane jaarsa kee wajjin dhugaa rabbii gaa Nasriito hunda naasofnu gaa daalee kootin hin beetta tokkoffaa makiinaa hin qabnu konkolaataa hin qabnu gaarii qabna waan naa fikirno Duddatu sosi baatee si deemi tiijisha waan naan jaalala kalli waliin oiga fikir irratti gomma gaarii qabna wal gubbaa kaanne gomma gaarii isa irratti jaalala nuti qabna gadi baanee ol deebinu gaa nageenyi biyyaa ulfaatu malee jaalala nuti qabna amma nitorkii Itoophiyaati fi jireenya Itoophiyaatitu gaa hunda gadi baaftee nitorkuma suduu qabaattee qabeenya suduu qabaatte Itoophiyaa keessatti akkuma Dubaay isattan eegee keessan hin taatu dhuguma dubbachuuf hin taatu Trafika baay'ee si eegaa qalqal hojjettee eenyu siin jiru manxiqirishiyoo maalii milishuu jira wanna baay'ee jira kanuma gadi qabdeetuma jiraatta malee haala bareedaa keessan jira galata rabbii galata waaqayyoo duraanii irsa'eefan biyya ormaa deemee rakkadheeti miti dhugaa rabbii dubbachuudha fi garuu amma maal qabadu kalee darbuu baate hin godhee ko. Garuu mee waa'ee abbaa warraa keetii irraa waa tokko tokko nu gaazime akkam ture laayifii yeroo isa waliin turtu mee warra dhugama rabbiitiiji warra jaartii hin qabne. Jala rasseene keessattuu akkan heerumuuf akkan kana keessa galuuf akkan miira keessa galuuf kan mana madaamii keessaa na baase akkan heerumu kan Itoophiyaatti na galche kan na taasise. Jaalala keetii fi jaalala jaartii teetitii fi jaalala maakitii fi jaalala maakishaati. Ayinoo bakka ani uman jaarsaaf jaartii idil addunyaa irratti argaa. Jaartii akka keetitiif jaarsa akka keetitiif jaartii tanteetiif maakii fi maakishaa ijoollee jaalalaa isin afran gaafa viidiyoo keessan laaluuf gaafa isin beerame ugumatti bar. Gaafa isin damaan laalu miirri shaanxaara radhuuti kai yoo tokko irratti dhagaan halkan guyyaa fakka qofan itti yaada. Dhugaa rabbii. Eenyu gadi hin jedhe. Itoophiyaa galtee maaltu itti aanee akkamii akkuma jette san baali ishiin aqqaftee. Andee aqqaf godhee sanuu abbaa diggif godhee agarsiisuu abbaa qoy. Sibira jira? Jaarsi qabu. Wakki jaarsi kun jiru maal godha qonna beekisee kunoo akkatti laal. Algaa kanarra waliin turtanii? Bakka inni jirratti ashaangullitiin hamma inni galutti. Yaani algaa kana jecha algaa dhate wayi gazichee algaa gazichee wayi gazaawut wallaahi alazim naasirii koo gazaawut. Tiijii koo. Gazaawut daa'in gazichee yaalkuute hoo gazaawut. Gaabeer masgeen gazaawut. Cabne garjallaadhaan cabee jiru garuu hin deggafin goone. ምንም ግፋት አያስፈልግም። ከዛ ነንገሌ ዲፕሎማሲ ማን turte gaafa maakinii fi ibsishaan surprise wal godhan bakka wannuma hin jirre natti mul'ate beekte wannumti hin jirre wayi gaafa immoo isin gaafa ramadaanni dhufe jaartii ta'e wajjin kuno shambalaq gettanii kuno xinnumaa zala wannoon azala kaawwattanii gara masgiidaa faa gaafa yaatan gaafa konkolaataa faa wal maddii yaatan kunoo gaafa san abbaan koo badee waan isin nagootanii
كافة سنا وشا وجنين فكر جتني كونكولاتا فاتن سناني كنو غافيف ديبي فغاف سكوتو كنا غوبو غافه تن غافيف ديبي اول غافه تصديت تسيت ونم برا كاتري جالل بكونو ادسي فكاتني dhugaa rabbiiti bar jaalala isin nu barsiiftani yaaki yaa biyyan jeem yaade jaarsa kee waliin akkasi fatan jenneere waliin aarii san nuroo Itoophiyaa taate malee tiijisha oko aarii san baatamu baane jaarsa kee wajjin dhugaa rabbii gaa Nasriitoo hunda naasofnu gadaalee kootin hin beekta tokkoffaa makiinaa hin qabnu konkolaataa hin qabnu gaarii qabna waan naaf qarno Duddatu sosi baatee si deemti jira waan nan jaalala kalli walli Oiga fikir irratti gomma gaarii qabna wal gubbaa kaanne gomma gaarii isa irratti jaalala nuti qabna gadi baanee ol deebinu gaa nageenyi biyyaa yaa ulfaatu malee jaalala nuti qabna amma ni torkii Itoophiyaati fi jireenya Itoophiyaatitu gaa hunda gadi baaftee ni torkuma suduu qabaattee qabeenya suduu qabaattee Itoophiyaa keessatti akkuma Dubaay isatti eegee keessan hin taatu oguma dubbachuuf hin taatu Trafika baay'ee si eegaa qalqal hojjettee eenyu siin jiru manxiqirishiyoo maalii milishuu jira wanna baay'ee jira kanuma gadi qabdeetuma jiraatta malee haala bareedaa keessan jira galata rabbii galata waaqayyoo duraanii irsa eefan biyya ormaa deemee rakkadheeti miti dhugaa rabbii dubbachuudha fi garuu amma maal qabadu kalee darbuu baate hin godee ko Garuu mee waa'ee abbaa warraa keetii irraa waa tokko nu gaasime akkam ture laayifii yeroo isa waliin turtu mee warra dhugama rabbiitii ji warra jaartii hin qabne warra jaarsa qabne darbuu nagahu wayuu naasir maali qaama sibira taayaan darbuu sitti mu wayuu waa'ee jaarsa kootii gaasirratti itti mee uummanni waraabbatee yuutuubii telegiraamii irraan deemmatu doon nufin gaafa ati deebite dhuftee guyyaa 2-3 keessa intarviisii godha kun waadaa kiyyaaf keeti Inde kan interview gon eno interview gon hagas ma fu obsu da hagas ma fu obsu da dabe me akam to jireenya jaarsa waliin dabarsan xaabi me akam ibsitaati ni torkin ko jira mati sirri jira tifufi ni torkin ko jira akka gaari jira tiisha waa'een jaarsaa dhugaa dubbachuudhaaf waa'een jaarsaa Nasrii ko namni qobaa kaatuuf namni qobaa nyaatu fi namni qobaa dadhabuuf namni gamtaan dadhabu akka tokko meteen dhiyeeta yaada isin beektaanis nan beeka ani namni tokko kan qobaa nyaatuu fi kan qobaa kaatuu fi kan qobaa dadhabu miidhaa hagam akka qabu akkanumatti odoo babal'isin hin beekna namni gaafa qobaa ciiftu waa meeqa yaaddaa waa meeqa cinqamtaa namni si gargaaru hin jiru cinqiin dhibee dhukkubni mataa sombi tiruun hundi sirratti walgaa gaafa qobaa ciiftu gaafa immoo irsa kee wajjin ciiftuuf irsa kee wajjin yaadduuf qabeenya kan kee gaafa yaaddu maal hojjedhu maal itti dabaladhu weeqa meeshaa manaa maal bitadhu bakka sa'aatiin wal siin ga'u waan biraa yaaduuf bira dabartee waa'ee namaa yaaduu dhiistee waa'ee keetuu yaaduuf yeroo siin ga'u tokkoffaa kana lammaffaa jireenya qobaa dabarsiturraa kan jaarsa ofii wajjin dabarsitu baay'ee mi'aawadha kamiyu alatti kamiyu dursatti jaarsa ofii wajjin jiraachuun baay'ee waan gaariidha keessattuu kan kooti kan jettee yaadde kan baay'ee osoo hin taane kiyya namni kun na laalan wanni barbaadde hin hojjetta laal Naasir koo amma isin jireenya bareedaa keessa jirtaa sirraa yoo fudhanne hin hojjetattaa asii ilmoo qabdaa abbaa maallaqaatii abbaa fayyaatii abbaa konkolaataatii abbaa daa'imaatii abbaa manaatii abbaa jaartitii abbaa beetasabaatii gaafa san immoo maatii keetiif yaaddaa ilmoo keetiif yaaddaa jaartii keetiif yaaddaa waan baay'eef yaadda waan